Artisti Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee ji'oota jaha lakkoofsisee jira. Ji'oota jaha lakkoofsise kana keessatti guyyaa tokko namni isa ajjeese baheetiin gara mana murtiitti dhiyaatee hin beeku. Egaa obboleeyyan kakko namoonni ajjechaa Haacaaluu Hundeessaan shakkaman akkasumas immoo hooggantoonni Oromoo ajjechaa Haacaaluu keessaa harka qabdan jedhaman kanneen akka obbo Jawaar Mohaammed, kanneen akka obbo Baqqalaa Garbaa, kanneen akka Hamzaa Booranaa fi hooggantoota ABO Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'a keessa turan. Egaa obboleeyyan kakko mootummaan haaluma amala wayyaan irraa barateen maqaa balleessii hooggantoota keenya irratti gaggeessuu isaanii yaadattu ta'a. Egaa har'a immoo guyyaa kaleessa irraa jalqabee hanga har'aatitti viidiyoo tokko deemaa jira. Viidiyoon sun namni Xilaayee Yaamii jedhamu kan yeroo Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame achitti argame kan arge ija isaatiin namni ajjeesuu isaa kan arge ragaa wayii bahee jira. Ni yaadattu ta'a. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee namni Xilaayee Yaamii, Xilahuu Yaamii jettee yeroo sadi maqaa dogoggoruudhaan viidiyoon sun harkaa bahuu isaanii yaadatta. Egaa obboleeyyan kanko mucaan kun Xilahuu Yaamii jedhama. Mucaan Xilahuu Yaamii jedhamu kun ajjecha Haacaaluu booddee erga qabameen akka Jawaar Mohammadii fi Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ajjeesee isaantu ajjeesinaan jedheetiin ragaa akka mootummaan akka dirqamsiisee fi akkasumas immoo toorcharii fi miidhaan adda addaa tumaan adda addaa akka irra gahaa ture viidiyoo keessatti dubbatee jira. Egaa obboleeyyan kanko wanti nu hubachiisu ajjecha Haacaaluu keessaa namni Xilahuu Yaamii jedhamu harka akka keessaa hin qabaannee fi namni ajjecha Haacaaluu keessaa guututti harka keessaa qabu mootummaa Abiy Ahmad yookaan mootummaa Biltsiginnaa ta'uu ragaan guutuun ibsee jira. Tokkoffaa ragaan isaa yeroo Haacaaluu Hundeessaa manaa baastetiin kan baate Laamrootiin ta'uu Laamroot immoo haati manaa Haacaaluu Hundeessaa deettee mana jirti dhaqxeetiin dubbisteetiin achi halkan taaksiin hin jiruuti na fuudhi na geggeessi jetteetiin makiina Haacaaluu Hundeessaatiin karaa Finfinnee galaanii kondominiyeem galaanii yeroo geessu achitti immoo namoonni Haacaaluu Hundeessaa ajjeesan karoorfamanii achitti eegamanii qophaa'uu isaa. Lammata immoo taargan makiinatti ET-043 ta'uu kan mootummaa taargaan ta'u mucaan Xilahuu Yaamii ragaa bahee jira. Akkasumas immoo Xilahuu Yaamii ajjechaa kana keessa ana artisti Haacaaluu Hundeessaa ajjeesee hin qabu hin ajjeesnellee ani goota kana ajjeesuu hin danda'u nama Oromoo ajjeesuu mini kana mootummaan ofii ajjeesetiin ragaa ittiin bahii ragaan irratti baasisuudhaaf na ajjeesuudhaaf kana godhaa jira. Lammata immoo Xilahuu Yaamii wanti ragaa inni nu bahe mootummaan gizee na tumu gizee chorchan na godhu Jawaar Mohammadii fi Koloneel Gammachuu Ayyaanatu ajjeesinaan jedhaniiti ragaa bahii jedhaniitiin Xilahuun yeroo isaan rakkisan argaa turre. Egaa obboleeyyan kanko wanti nu jechuu barbaadu artisti Haacaaluu Hundeessaa kan inni ajjeefameef waanuma inni Minilik sirni nafxanyaa har'as Boris gara fuulduratti diina Oromooti jechuu ibsuu isaatirraa kan ka'e torbee keessatti erga interviyuu inni guyyoo waaliyu OMN wajjin godhe booddee ajjeefame. Egaa kun maaltu mul'isa mootummaan amma aangorra jiru mootummaan nafxanyaa ta'u mootummaa sirna nafxanyaa leellisu ta'uu fi artisti Haacaaluu Hundeessaa ajjeesuu keessatti gahee guddaa akka taphatan ni beekama. Egaa wanti jechuu barbaannu akka dhuunfaa kan kootii wantan jechuu barbaadu mucaa Xilahuu Yaamii kan har'a ajjecha Haacaaluutiin shakkamee mana hidhaa keessatti jiru ragaa viidiyoon keelloo miidiyaa baase ragaa guutuutu jira. Egaa walumaa galatti Haacaaluu Hundeessaa kan ajjeese sirna Abiy Ahmad geggeessu ta'uu makiinaan ittiin ajjeefame makiinaa mootummaa ta'uu namni ajjeese nama mootummaa ta'uu ragaa qabatamaatu jira. Kanaaf namni inni ragaa mootummaa illee yoo hin ajjeesne jedhe ta'ee ragaa qabatamaan namittiin mucattiin Laamroot jedhamtu sun mootummaa wajjin walitti hidhata qabaachuu akkasumas immoo namni federaala keessa hojjetu namni maqaan isaa Damballaash jedhamu federaala keessa hojjetu Abiy wajjin walitti hidhata qabaachuu ragaa guutuutu jira. Egaa obboleeyyan kanko yeroo baay'ee ajjechaa artistoota keenya ragaa tumaan artistoota keenya ragaa yakka kana mootummaan fuudhee gara ABO Shanee gara Maalii gara Paabao kara Kaafao kara hooggantoota keenyatti hirkisa. Kun ammaan booda ragaan harkaa bahee dhaabbatuu danda'a jedha. Egaa obboleeyyan kanko kan hunda wanti na haasofsiise ajjecha Haacaaluu irratti gahe kaleessa karaa keelloo miidiyaatiin darbeedha. Egaa obboleeyyan kanko mee daqiiqaa muraasa akkaataa Haacaaluu itti ajjeefame viidiyoo kanarraa dhaggeeffanna anuma wajjin tura dhaggeeffadha. Egaa Xilahun
duratti akkuma dubbattee turte naannoo itti dhalatte bakka kamii? Jechuudha machuu qabalee Gabree Maamree. Eessa? Jechuu qabalee Gabree Maamree. Okay, eessaa galaa turte mee akkaataa waan sana turte na ibsita? Yeroo san magaalaa Raayin galaa ture kondomini Raayin. Achi galuutti jiru misee galu karaa gubbaatti makiinaa Haacaaluu Diikan jedhamte makiinaa adiin tuni mabiraatii ibsitee fuuldura deemaa turte jechuudha. Ayyee. Isaan booda makiinaa konkolaataa piikaappii gurraachi kabbiinaa lama qabu. Tole. Mabiraatii dhaamsee duwwaa dhufe. Ayyee. Duwwaatti dhufe akkuma cillima keessaa akkuma ga'anii. Ayyee. Akka malee fiigaa ture buucaatti cufe. Ayyee. Makiinaa adii sanatti. Tole. Sanatti cufe namni lama makiinaa gurraacha gara keessaa hin bu'e. Ayyee. Isaan mirgaan hin bu'anii kaallachuutti fiiganii. Ayyee. Isaan booddee balbala makiinaa adii sana. Ayyee. Haacaaluu ture jedhamti sana. Ayyee. Isaan mirgaan bananii karaa lachuun balballisaa. Tole. Isaan booddee masee dhukaasni dhokee. Ayyee. Dhukaasni dhokee karaa mi'a dhokee hin beeku. Karaa bitaatti dhokee mirgaa dhokee hin beeku. Ayyee. Koon jedhanii balbala banaan isaanii cufaniituma makiinaa gurraachatti deebi'an fiiganiitu. Ayyee. Makiinaa gurraachatti hin deebi'anii isaan booddee isaan makiinaa isaanii gorfatanii. Ayyee. Gizee deemuudha jedhan makiinaan isaanii daandii jireenyaa gubbaa kore. Ayyee. Daandii jireenyaa gubbaa kore yeroo sanii akka kufuu wayii ta'e makiinichi. Ayyee. Isaan booddee miin wayii kufe erga sanitti. Ayyee. Kan kufe ani yeroo san maaliin dhadhee akka gizee dhaadhu fiiguutii ture jiru. Ayyee. Isaan booddee fiiguutii sanaan kaasee gizee dhaadhu fiiguutii xiqqoo wayiiti. Ayyee. Ishii fudhee nan deeme gizeen zoorituudhaan makiinatti adiin tuni akka deemuu hin dhaabbatti akka waan deemuu hin dhaabbatti hin deemti hin dhaabbatti. Ayyee. Yeroo sanaan akkatti namni rukutame siyyaallee bakka salphaa madaa jiranii jedhetumaan nan gale. Ayyee. Namoonni sun huccuu akkamii uffatanii turanii? Gurraacha uffatanii jaallachuu. Konkolaataan isaan ittiin dhufan konkolaataa mootummaati immoo kan dhuunfaati? Targansaa ET'dha. ET konkolaataa mootummaa? Ayyee mee lakkoofsa gabatee isaa argitee jirtaa? Lakkoofni gabatee isaa duwwaa 43 duwwaa 43 ET hodii afur makiinaa mootummaati jechaadha. Ayyee kabroo. Egaa haaluma dhaggeeffattan kanaan Xilahuun akkaataa itti Haacaaluun Hundeessaa ajjeefame ragaa viidiyoo mana hidhaa keessa baasee jira. Kanaafuu uummanni Oromoo ajjecha Haacaaluu guutuun guututti mootummaan harka keessa qabuu fi akkasumas immoo akkaataan Jawaar Mohammadii fi hooggantoonni Oromoo guutuun itti hidhaman karaa sirrii akka hin taane fi dhiigni Haacaaluu immoo Itoophiyaa Abiy Ahmad baanu akka diigaa jiru karaa hundaan arginaa jira. Suudaaniin, Eertiraan, Tigraayiin, Sumaaleen daandiin hundi Itoophiyaatti danqaraa ta'eetiin jira. Egaa obboleeyyan ka'u dhiigni Haacaaluu badee hin badu. Uummanni Oromoo yoomuu dhiiga Haacaaluu hin baasa. Oromoon Oromummaaf jiraadha. Oromiyaaf jiraadha. Oromummaan yoomillee hin diigamu. Diriimii nafxanyaa ta'a yookaan abjuu nafxanyaa ta'a malee Oromoo fi Oromiyaan hin diigamu jechuu barbaade. Warroonni naaf haaraa taatan YouTube kan koo subscribe godha. Warroonni naaf subscribe gootan immoo hordoftoonni kan koo baay'ee galatooma. Hamma ammaa kan isin wajjin ture Annasrii Jamaalii nagaa. Goota badhaasa yoo dhabne wayyo akka bishee garbaa goota roorroo diduu eessaa fiduu wayyo akka lemoo qilxuu hayyuu gaaratti hafee waa madafee.